durbarate kae tarau fi barsise hakim matangahe gafadala jarri duritti garahe jarri bare barse soda manabahe ilme da halima barbachanan nahe utumana gabu gandam behne tae akka jarri hula namme kala kae bela darga guma sabare gatae rakina mega ke sadabre kare biyam bene dake kadattu itae yo harga te nyate dabudi setae maruma nida terakate belahe mega tu jalka be jada bede be tiko turata be ilmi bakangahe allame de be barse sutti tae galende nya khidma de nitigatae wa rabbi sakene wallala dangahe silau manitae tae du da jama natamanna lika akabisalama seenaa biyya teenyaa keessatti barri isaa bara impaayirri mootummaa Itoophiyaa sirna amantii takka aadaa takka afaan tokkoof eenyummaa tokkotti amanuun dhuunfatame lammiiwwan biyyattii hundi iftaanii jiraachuudhaaf dheebotaa turan keessatti ture. Kan godina Harargee aanaa Kombolchaa naannawa Tuulaa Mansuuritti sheeyni sheekanii Sheekh Adam Tuulaa dhalatan. Harrara dhaabbanne bara saniif duuba yoo millanne waggaa 105 har'aa dura ta'uu isaati jechuudha. Ani Adam Ahmad maqaa qoosaa abbaa kiyya Ahmad waan jedhaniin Ahmad jedhaniin Adam Ahmad Ibrahim. Bakka itti mataan kiyya lafa bu'e mana kana arginu. Umrii ijoollummaa tiyyaa adoo qaraatiin ta'in dur namni ijoolleedhaa horii tiisa. Adoo horii tiisuutiin horiirra gama qaraatiin deebi'e. يا ربي فلو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فلو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة sheeyni sheekanii Sheekh Adam Tuulaa umrii ijoollummaa isaaniitiin jaalala darasoota naannawa isaanii jiraniif qabuun booji'ame ilmi amantii islaamaa muuxaaluudhaaf murteessee aaliman naannawa isaa jiran irraa ilmi diin barachuu akka eegaleefim waggaa hedduudhaaf ulamaawota naannawa isaa jiran irraa ilmi diin barachaa akka turan dubbatu. Oyi boomsoo ta'e nama ijoollee mitiire nama utuu wajii kanaan fedhalaal dirasaatan sanii abbaan kiyya hangafatti aanu baradhu yeeti gal lakkise ni fuudhanii duuba lakkise barnoota lakkise yoggaanan jaljeeban tiikadawunii kana lakkisee ganda kana jira bakkattoon barat itti baratan guddoon wali baratuwaa jira isaan biratti deebi'e didee eeggaa didee dhiisaa jabbaan kiyya kanuma keessaan waan dabinu haa baasu achiin raatii seene jechuudha. Namoota barsiisuutu ganda kana jira. Barataasaa dhiitu mana keenya jira. Barataasaa kanatti eegalee jechuudha. Akkaataa eegalee kiyyaa akkaataa akka ajaa'ibaati. Akka namni ijoollee itti barattu miti. Akkuma namni guddaa itti baratuttiin kitaaba irraa baratan kanarraa waan silaa ijoollee alifarraa barsiisan na barsiisaa ni san. Sheekh Muhammad Ibrahim jedhaniini inni warra gama Baabbileeti na barsiisee harfii na barsiisee kitaaba kana yoggaa takka isana arraba kana quraanaatti quraanan beeku gaafasan quraana arraba arra kanaan qabad borumti hiikaan qabad akkasiin na faciisee booda harfii baradhe jechaani harfii baradhee isa ta'irraa kitaaba tokko kasafiina jaan irraa qaree kasujeen irraa qaree amma kitaaba tokko ka umdan irraa qaree inninis
inshaallahu ta'ala karaa biyya isaanii deeme umrii isaa booda biyya isaanii du'enni Sheekh Muhammad Ibrahim korkoruu jedhan jechuu tokko isa kana amma isa kana jammarraa hanga dhumaatti yoo xiqqaate ama 5 ni ta'e isa kana wajjin jiraachuun kiyya. Qanii dura bare kanarraa ama 5 yoo xiqqaate ni ta'e jechuudha. Xiqqaate ama 5. Eegas booda sheeka tokkoon dhufe kunoo gaara ganda warra Bakaroo jedhaniini achi dhufee qubatee isarratti eegalee jechuudha waan eegas booda. Gaara san yoo xiqqaate ama 10 ni geenya jechuudha gaara san keessatti. Gaara sanitti barnoota waan yookaan murtiilee waan islaamummaadhaa guutuu ilaa minhaaj jedhanitti isa biraan taa'e jechuudha. Jalaa qabee Qaasimii jedhan Zubad jedhan Minhaaj jedhan Xullaab jedhan ilaan gachiitti gaara san ama 10 yaadamu gaara san. Amma namoonni beeku manguddoon san dhufuullee jiraatilleedha. Gurguddoon san hin jirtu namoonni gaafa san jiru ijoollee ni jirti. Eega booda isheen kun xiqqaachuu ni fayyaa dhabee adoon nuti gara alaa baanee jechuudha. Ala baanee garuu kitaaba inni nu barsiise kana olittillee aduu bakka boottilee hedduun biraatiin kan amma inni barsiise haara deebuudhaan hanga amata 3 takka yookaan ama 2 takka ni ta'a. Kana booda walmi nuu dura jiru akka isin jettan kun hin ta'uu nuun jedhanii afaan arabaa barattan malee akka kana barachuu hin dandeenyu nuun jedhan jechuudha. Gama afaan arabaa deemne afaan arabaa jechuun naawwii jedhan takka sarfii jedhan ma'aanii jedhan takka tamuggaalee mantiqa jedhan yoo kana barattan malee barnoonni isin barattan kun gogoo nuun jennaan lakkiin gara barnoo tanaa deemne jechuudha. Barnoonni kunis yoo xiqqaate hedduu zamana bareedaa harkannee barsiisonnis akka gaarii barsiisan khayruunis gaariidha. Kana keessatti walii gara ama 5 ta'uu danda'a jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Aalimmaniifim ulamaawota ilmii diin islaamaa barsiisan hedduu irratti kitaabbilee amantaa musliimaa gurguddaa garagaraa barachuudhaan ilmii diin sirritti funaannatanii beekumsa amantaa guddaa eega horataniin booda maatii isaa biratti deebi'uudhaan masgida naannawa isaa jiru tokkotti ilmii diin islaam barsiisuu akka jalqabaniifim beeytoota amantaa musliimaa hedduu oomishuudhaan hawaasa akka tajaajilaniif baasanii akka jiranis sheeyni sheekanii Sheekh Adam Tuulaani dubbatu. Waa cufaagaa barnoonni kun tuujii bahara hanga warraa borraa rabbanne ani barsiisuuf asii gale jechuudha. Bakka tuu inti galle hoo masjiiduma irraa yaane kana jechuudha. Manni inti galee usmanuma kana alkuun hamma kana ijaarame kana cita gaafa sangaa. Asitti barsiisuun ture amma hanga amata 25 takkaa'uu 30 takka waan baranne kana taariyaa tana hanga ishee gabbeessinutti namoota barsiifnuu fi kanaas fi qabnee waliin jiraannee
haaruun wantu dunnu haariyaa tana dhugaa hayyummaa si irraa raawwanne eegee booda bakka gujjoon santachi irraa bitee achi dabarre jechambaas asifitti dundeeme jechuudha.